Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti barsiisonni gaaffii mana jireenyaa mootummaan murteesse hojiitti kamuu dhabuu jechuudhaan akkasumallee kanfaltii kiraa manaa barsiisota mana hin qabneef kaffalamaa ture adda citeeraa jechuudhaan duula hojii dhaabuu gaggeessaa turan. Sababni akka hojii dhaabuuf murteessitan isin taasise maali jennee barsiisota muraasa gaafanneerra. Barsiisan magaalaa Shaggar naannoo kutaa bulchiinsa furiitti barsiisanii fi maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan tokko waan mudate akkas jechuudhaan BBC'tti himan. Gaaffii mana jireenyaa akkuma naannoo Oromiyaatti barsiisota mana jireenyaa hin qabneef akka kennamuudhaan kanaan dura latamee ture. Mootummaan murteessee waggaa lama dura harki 90 kennee xumureera magaalota qabanirraa Oromiyaa irraa godinaalee garaagaraa keessaa hundumaayyuu magaalota bulchiinsa magaalaa qabanirraa kennaniiru. Amma kan Shaggarii kan hafe kan Shaggar kun dura kiraayii manaa takka birrii qarshii 3,000 kafalaa turanii hamma lafa sun kennamu lafti Shaggar kun walxaxaadha rakkoolee garaagaraatiin saamtotaan qabamee jira hammanni adda qarshii 3,000 kiraayii manaa jedhaniiti ishii kennaa turanii gidduu kan ammoo qajeelfama baasanii qajeelfama kiraayii manaa sun hafee barsiisaan tiitoriyaalii kennee tiitoriyaaliidhaan akka kaffalamuuf ishiin kiraa manaa sun duraan warra lafa mana jireenyaan arganne qofaaf kafalamaa turte 3,000 amma ammoo ishiin hafee tiitoriyaalii barsiisota hundumaaf warra lafa argatanii mana qabanii hundumaa tiitoriyaalii qidaamee barsiisanii akka kaffalamu murtee qajeelfamittiin immoo warra lafan arganne san qofa odoon ta'in warra lafa qabu hunda hammatti. Kuni barsiisota hundaaf hin taane. Barsiisota warra mana hin qabne san immoo isaaniif immoo yoo xiqqaate lafa mana jireenyaa argachuu qabu kan isaan akka jara kaanii kiraayii 3,000 kan dhaabbatee. Kana qulqulleessanii furmaata itti kennuu hin danda'amu ture. Kennama ture lafti hin dhabamne dhugaa isaa dubbanne lafaayyuu kun kondomneemiin Finfinnee irraa gara Oromiyaatti cite baay'eetu jira. Kondomneemiin gara hin qabu dhiyoo kana warruma mana 2-3 qabu kaabinee warra qabeenya gurguddaa qabuuf carraa dhadhanii fuudhanii laachaa turanii kun kennamuu hin danda'ama ture odoo dhuguma qajeelloo barsiisadhaaf yaadame tureeti hin taane barsiisotas irriteef godhee waan kana keessa kan galche keessaa tokko kana. Murtoon duula hojii dhaabuu kun agamiif itti fufaa furmaata hin ta'a jettanii yaaddu? Hojii dhaabuun tarii fala ta'uu dhiisuu hin danda'a akka ogeessa tokkootti gaaffii mirgaa hojjechaatuma gaafachuun hin danda'ama ture jireenyi baay'ee ulfaataa dukkana wantisaa gaarii. Qaamni deebii isiniif deebise jira? Homaa hin jiru. Kanaan dura mootummaa naannoo gaafatamee ture. Mootummaan naannoo rakkoon Shaggar qabu walxaxaadhaa obsaadhaa. Obsaan eegaa isinii kennamaa wanni hin kennamuuf hin jiru wanni isin addatti hin dhoowwatamu hin jiru. Obsaa waan jedhuuti kanaan ala garuu kantiibicha bira seensisaniis qaama isaa gadeetti kana ta'a gaafa akkasii deebi'a akkasii alumatti deebisu. Haalli jiru ulfaataadha. Cittoo irratti fanxoo ta'ee barsiisaan rakkoo ulfaataa fi rakkoo yoomiyyuu bara kana keessatti nama mudannetu mudachaa jira. Barsiisan biraa BBC'tti dubbatan qajeelfamni haaraan sun barsiisota lafa mana jireenyaa argatan garuu irratti hin ijaarranii fi kiraa manaa keessa jiran illee fayyadamaa taasisuuf dhufe ni ture malee ammayyuu kiraan manaa sun hin dhaabbanne amma kaffalamee hojiin baruu fi barsiisuu itti fufeeraa jedhun. Akka magaalaa Shaggaritti inventorii gaggeessaa jirra. Lafa seeraan ala qabameetu jira. Kanaan dura yeroo bulchiinsa magaalaa ture barsiisota keenyaaf hin kenninaa akka jedhutu jira. Sadarkaa odeeffannootti barsiisonni immoo iyyuu biiroon nu murteesseera waan ta'eef dafee nuu kennamuu qaba jedhu. Isuma kanaan barsiisaan komee kan inni dhageessifachaa jiru amma. Barsiisaan guyyaa qadaamee dabalatee barattootaaf deeggarsa kennee baay'ina wayitii kenneetiin barsiisaan tokko sa'aatii tokko yoo ijoollee deeggare birrii 200 kaffalamuu fi sa'aatii 15 yoo deeggare immoo birrii 3,000 kaffalamuu fi barsiisaa hundaa haa hirmaachisu jedhameetu immoo qajeelfamni tokko immoo guraandhala kanarraa baatee gadi dhufte jechuudha. Maaf mufatarree qajeelfama kanarratti barsiisonni maaf gammadoo ta'uu dhaban? Sinii kaasuufani. Qajeelfamni kun gadi dhufee barsiisaan guyyaa qadaamee dabalatee barattootaaf deeggarsaa kennuu ka jedhu mana barumsaatti gadi bu'ee barsiisaan hundi irratti hubee argate. Kanaaf barsiisonni warri manni kiraa kaffalamuuf immoo iyyuu tiitoriyaalii kana nuti hin kennina. Mana kiraa hin qabnu waan ta'eef manni kiraa keenya kunis tiitoriyaaliin kunis birrii 6,000 nuu kaffalamuu qaba. Komeen isheen gidduu kanaa immoo miindaan 3,000 sun manni kiraa sun miindaa faana waan hin baaneef barsiisaan gidduu kana gungumaa ture jechuudha. Dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira barnoota magaalaa Shaggar obbo Firaakiyyaa Kaasaun akkasumallee kantiibaa magaalichaa Dr. Tashomaa Addunyaa dubbisuuf yaaliin BBC'n taasisee milkoofne akka arganneen qabannee dhiyaanna. Akka Doonaald Tiraamp biyya Lesotoo jedhamtu kan namuu hin beekne jechuudhaan haasaa koongireensii biyyattii irratti taasisaniin lammiileen Lesotoo dheekkaman yaada BBC'f kennaniinis Lesotonni beekamtii jedhan ammayyuu taana gabaasa dabalataa akka taanutti qopheesseera. Afrikaa tokko namuu dhaga'een beekuu jedhan biyyattiin aartee lammiileen namuu uffataniiru.
Yes. As jirra, lubbuun jirra. Akka pireezidantii tokkootti inni baay'ee wallaalaa. Warqii dhokateedha. Baay'ee na ajaa'iba. Sababi isaa imbaasiin Ameerikaa Lesotho keessa jira. Ani Musuutuudha. Biyya koon jaaladha. Lesothoon akka beekamtuun fedha. Ni beekamtis. Bakka turistoonni daawwachuu fedhanidha. Yoo namoonni bareedina uumamaa arguu fedhanii Lesotho dhufuu qabu. Tiraamp dhiyoo koongireesii keessatti dhimma qusannaa maallaqaa dubbachaa turan. Dhimma baasii xiqqeessuu kan hoogganu immoo michuu isaanii dureessa beekamaa biyya kamiiti? Biyya kibba Afrikaatti argamtudha. Afrikaa kibbatu marsee jira. Lafti baddaadhaa nama waaroo uffata. Fardaan imalu. Deeggarsa Ameerikaan Lesothoof kennitu garuu akka Tiraamp jedhamti. Biyyattiin biyyoota addunyaa HIV/AIDSiin haalaan keessatti babal'ate keessaa tokko. Kana furuuf ture Ameerikaan qorichaa fi deeggarsa kaan kan dhiyeessituuf. Lesothoon jiinsiilee Ameerikaatti gurgurti. Tiraamp Afrikaaf ilaalcha gaarii hin qaban jedhamuun qeeqamu. Guyyaa dubartoota addunyaa Maarch 8 jedhamuun beekamu guyyaa boruu yaadatama. Guyyaa kana sababeeffachuudhaan waa'illi Kufraayol Balaay diddaa fi mormiiwwan dubartoota ijoo addunyaa irratti dhiibbaa guddaa uuman walitti qabdeetti itti dhiyaadha. Guyyaa dubartoota addunyaa kanatti mormiiwwan akka addunyaatti walqixxummaa haqaa fi mirgaaf hooggantummaa dubartootaan taasifaman kanneen haa ilaallu. Qabsoo dubartoonni mirga filachuu gonfachuuf UK'tti taasisaniin haa eegallu. Warraaqsi mirga filachuu dubartoota yookiin Suffragette Movement jedhamu jaarraa 20ffaa keessa United Kingdamitti jalqabe. Mirgi filachuu dubartoonni bara kana akka garaa itti fayyadaman waan salphaan dhufe miti. Dubartoonni addunyaa mirga kanaaf qabsoo hadhooftu gaggeessaniiru. Biyyoota lixaa keessatti dubartoonni mirga filachuu otoo hin argatin waggoota 50 hanga 100tti dhiiroti qofa hiree siyaasaa uummataa murteessu turan. Emily Pankhurst gamtaa siyaasaa fi hawaasa dubartoota ijoollee ishee wajjin hundeessuun duula mirga filachuu dura buutummaan gaggeessiti ture. Emily'n faa xiyyeeffannoo argachuuf mala qabsoo garaagaraa fayyadamu ture. Hiriira hanga namoota 100,000 qindeessuu, gibira kaffaluu diduu, duula lakkoofsa uummataa mootummaan gaggeessutti hin lakkaa'amnu jechuu namoota siyaasaa gaafa argan itti iyyaa gabii isaan dhorku ture. Kana qofaa miti foddaa gamoowwan mootummaa caccabsuu, ibiddatti qabsiisuu, gamoo qullaa jirutti boombii darbachuu, gamoowwanitti of hidhuu miseensonni duula kanaa yeroo hidhaman lagannaa nyaataa gaggeessu ture. Qabsoon kun Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Jaappaanii fi biyyoota biroo waliin gahee ture. Bara 1918 UK'tti dubartoonni waggaa 30 ol filannoo siyaasaa irratti akka hirmaatan seeraan eeyyamame. 1928 dubartoonni mirga filachuu guutuu argatan. Ameerikaa keessatti mormii dubartoonni geggeessan hedduutu raawwate. Isaan keessaa mormiin warshaa Triangle Shirtwaist tokko. Bara 1911 warshaan Triangle Shirtwaist New York ollaa Greenwichitti abiddi qabate. Warri warshaa kana dhuunfatan hojjettoonni gara alaatti bahanii akka boqonnaa hin fudhannee fi waa hatanii akka hin deemneef jecha balbala itti ture. Guyyaa ibiddi qabate kana hulaan itti bahan waan hin turreef namoonni 146 warshichuma keessatti lubbuun isaanii darbe. Isaan keessaa 123 dubartoota godaantota warshicha keessaa hojjetan akka turan ragaaleen agarsiisu. Namoonni 100,000 tahan baay'een isaanii dubartoota akka tahan amanamu warra du'eef ni gaddina warra jiruuf ni falminaa jechuun hiriiran. Kana hordofee seerri hojjetaa soddomaa ol eegumsa iddoo hojii sa'aatii fi haala hojii irratti xiyyeeffatu ragga'e. Dabalataan gamtaan hojjettoota dubartoota warshaa huccuu deeggarsa hawaasaa bal'aa argate. Boodarra bara 1970 keessa dubartoonni hojii wal fakkaataaf kaffaltii qixxee mirga wal hormaataa eegumsa daa'immaniif jecha hiriira bahaa falmaa turan. Afrikaa kibbaatti bara 1956 dubartoonni 20,000 iddoodhaa iddootti socho'uuf isa waraqaa eenyummaa gaafataman mormuun hiriira bahan. Bittaa apartaayidii mirga uumamaa isaanii dhorke dura dhaabbachuun Piriitooriyaatti sirba diddaa weellisuun daandiitti ba'an. Dhorkaan irra ture yeroo dheeraaf turus mormiin isaanii warraaqsa apartaayidii bal'aaf gumaachuun dabalataan mallattoo jabina dubartootaa ta'uun amma Afrikaa kibbaatti waggaa waggaan kabajama. Baha gidduu galeessaattis haalli adda miti. Iraan, Iraaq, Saawud Arabiyaa, Libaanos, Yemen, Tarkii, Masrii, Filisxeen fa'i keessatti dubartoonni mirga konkolaataa oofuu dorgommii ispoortii irratti loogii isaan irraan ga'u hijaaba dirqamaan uffachuu dabalate dhimmoota cunqursaa isaan irraan ga'an didnee jechuun mormiif duula gaggeessaniiru. Bara 2008 lammiileen Filisxeen 1000 lakkaa'aman yeroo Israa'el hulaa Gaazaa cufuun mi'a akka hin galle gootu mormii dhageessisan. Shamarranii fi daa'imman
tartiibaan ciqilee isaanii walitti hidhuun hiriira kiiloomeetira 40 dheeraa mormii hoogganaa biyyattii yeroo dheeraa buqqiseen barattuu alaa saalaa dabalatee hirmaannaan dubartootaa murteessaa ture. Poortorikootti bara 1878 qabsoo diddaa gita bittaa Ispeen jalaa bahuuf dubartoonni kanneen akka Maariyaanaa Biraaseetti alaabaa bilisummaa hodhitee qopheessuu fi fincila keessatti dubartoota hirmaachisuun kallattiin siyaasa keessatti hirmaachaa turte. Mormiin dubartootaa waan durii qofa miti. Bara 2017 dubartoonni qocollaa fi miidhaa saalaa lafa hojiitti raawwatu mormuun warraaqsa #miituu jedhamu miidiyaa hawaasaa irratti eegalan. Warraaqsi kun dubartoonni baay'ee qopheessaa fiilmii Hooliwud Haarvii Wiinstan qocollaa saalaa irraan gahuu himachuun booda akkaan finiine. Bara 2018 Ameerikaa, Faransaay, Kooriyaa Kibbaa, Hindii fa'itti dubartoonni kumaatamaan lakkaa'aman Premier League Ingiliz torbee 28ffaa sanbataa fi dilbata taphatamuun morkiin dilbataa Arsenaalii fi Manchester United walitti fiduun eegama. Forestii fi Siitiinis wal morkatu tilmaama Kiriis Saatanii fi wantoota morkiiwwan kana dura jedhaman irratti Galaanaa Balaay gabaasa qopheesse qaba. Premier Leaguein Ingiliz torbee tokko utaalee wayita torban kana deebi'u taphoota keessummeessu keessaa tokko Manchester United fi Arsenaal isa walitti fidudha. Manchester United Arsenaaliin erga dorgommii FA Cup keessaa baasee morkii Premier League torban 28ffaan walitti deebi'an. Morkiin kun garee lamaaniifuu akkaan murteessaadha. Arsenaaliif ifa xiqqoo Liverpool qaqqabee waancaa Premier League injifachuuf qabu itti fufsiisuuf morkata. Manchester United ammoo kufaatii hamaa keessaa bayyanachuuf falmata. Leenjisaan United Ruben Amorim milkii dhabaa jira. Gaaffii miidiyaalee irraa dhiyaateef yoo deebisu United keessa ture jijjiirama fiduuf yeroo akka Mikel Arteetaan Arsenaal keessatti argatee nan argadhaa jedhee akka yaadne dubbateera. Dilbata dhufu dhiibbaa kana dandamachuu qabnas jedha. Yeroo akka Arteetaan argatee nan argadheedhee hin yaadu. Akkasitti natti dhaga'ama. Kilaboota adda addaati. Kanaafuu anaa fi taphattoonni koo turuuf jecha tapha dilbataa fi isa booda jiran keessatti cimuu qabna. Adeemsi Arteetaan kilabicha keessaa haala turetti jijjiiree nama kamiifuu kaka'umsa ta'a. Ani garuu yeroo akka Arteetaan argatee hin argadhu. Ofii seenaan morkattummaa Arsenaaliif United maal fakkaata? Manchester United seenaa keessatti Arsenaal irratti olaantummaa qaba. Ammoo taphoota darban 4 irratti Arsenaaliin mo'achuu hin dandeenye. United fi Arsenaal yeroo 243 walitti dhufanii United yeroo 99 mo'ateera. Arsenaal ammoo yeroo 90 kan hafan taphoota 54 qixxee xumuran. Seenaa Premier League keessatti Arsenaal yeroo 4 Manchester Unitedin mo'achuun seenaa haaraa galmeessee jira. Arsenaal erga bara 1979 as walitti aansuun Old Trafford irratti mo'atee hin beeku. United Ruben Amorim jalatti fooyya'insa guddaan agarsiifne. Bara kana taphoota 2 walitti aansee mo'achuu kan dadhabe United seenaa gaarii hin taane akkasii ka galmeesse bara 1968-69 ture. Arteetaan leenjisaa Arsenaal ta'ee tapha 200ffaa isaatiin Manchester Unitedin morkata. Taphoota 199 keessaa 118 mo'ee jira. Taphoota 200 leenjise keessaa Arteetaa ol ka tapha baay'ee injifate Pep Guardiola 146, Jose Mourinho 137, Jurgen Klopp 127, Sir Alex Ferguson 122 qofa. Ga'umsi United akka malee gadi bu'aa ta'uusaa fi Arsenaal morkii Champions Leaguein PSV 7-1 injifatee wayita deebi'etti ta'uun isaa yaadni tarii Arsenaal galchii hedduu lakkoofsisuu danda'a jedhu akka jiraatu godheera. Gama kaaniin ammoo United yeroo dhiibbaan itti cime falmataa ta'ee dhiyaachuu malas ta'a. Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Kiriis Saatan tapha kana Arsenaal 1-0 injifataa jedhee tilmaame. Taphoota jajjaboo torban kanaa keessaa inni biraan morkii Nottingham Forestiif Manchester City walitti fidudha. Saatan Cityin 2-1 injifataa jedheera. Taphni biraan sanbata godhamu Liverpooliif Southampton gidduutti. Gaaffii yoomii jedhu yoo ta'e malee shaampiyoonaa ta'uunsaa hin oolu ka jedhamu Liverpool dirree isaatti yoo morkatu morkii Champions League PSG waliin qabu marsaa lammataaf qophaa'uuf jecha taphattoota hirmaachisuu irratti jijjiirama akka godhu eegama. Saatan Liverpool 2-0 injifata jedhee tilmaame. Leenjisaa Arne Slot bara kana Liverpool abbaa carraa ta'e jedhamu irratti deebii yoo kennu yaada Michael Jordan cimtee hojjannaan carraa ni qabaattaa jedhu irra deebiin deebiseera. Morkii biraan
Chelsiin Staanford Biriijitti Leester keessummeessaa tilmaamni isaa tan sadi. Ashamaa qabayyamtoota daawwattoota akkuma dhaggeeffatanii karaa oduu BBC dhaggeeffatanii gama kan deemtaniin oduu ijoo torbee kanaa akkuma beekamu Oromiyaa keessatti waraanni fannoo jedhamu fannoon naannoo Amaaraa fannoon naannoo Amaaraa akkuma beekamu torbee dabaree keessa iddoowwan Shawaalaa fi Wallagga keessatti naannoowwan aanaawwan daangaa naannoo Amaaraa keessatti seenuudhaan loowwan saamuun qabeenya namaa saamuudhaan nama ajjeesaa jirti. Nama bifa addaa ta'een bifa hoolaatiin nama gorraa jirti. Kun Oromoodhaa kun gaallachaa nama arrabsaa nama ajjeesaa jirti. Kanaaf inni torbee kana deemaa ture Oromiyaa keessatti hiriirri barattootaa fi hiriiraan garaagaraa iddoo garaagaraatti bifa adda ta'een fannoon Oromiyaa keessaa baatu wanni kun dhaabbachuu qabaa jedhanii bahamaa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa keessatti dadhabina guddaa kan qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Obbo Shimallis Abdiisaati. Ta'uu inni tokkoffaa rakkina guddaa kan qabu naannoo isaa yookaan qe'ee fi yookaan mana fi abbummaatu abbaadha. Kanaaf naannoo Oromiyaa akkas waraanii naannoo biraa Oromiyaa keessatti dhufee nama ajjeesee nama tawwaraa deemaa jiru osoo dhaga'uu osoo itti himamaa jiru isinitu waraana bilisummaa Oromoo asitti gargaaraa jedhamaa jiruun akka waan harka keessaa qabuuti. Kanaaf namni Oromoodhaaf namni obboleessaa jedhan sila obboleessaa ni rifataa. Kanaaf warri Shimallis Abdiisaa nama obboleessaa wajjin dhalatiin fakkaata. Kanaaf yeroo ammaa keessatti hatattamaa wanni godhamuu barbaachisu waraanni uummanni Oromoodhaa Amaaraa Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraa guutu waan ta'aniif hatattamaan nama ajjeesuudhaan tarkaanfii barbaachisu fudhachuu qabdu. Oromoon saba guddaadha. Sabni guddaan hangana Oromoon hiriira bee nurraa dhaabaa nurraa dhorkaa hin jiru. Kanaaf yeroo inni ajjeesee barachuuf maaliif walloodhaaf fakkeenya maal furan walloo saba xiqqaatanii bara yeroo isaan eegan ajjeesee dhaafurratti. Kanaaf uummanni Oromoo kan kaabaa kan dhiyaa bakka jirtan maratti tokkummaadhaan wal cinaa dhaabbadhaa. Yeroo namni bilisa saba keemiti saba kee cinaa dhaabbadhu rooroo hambaa firaa dhorkii ifiif waliin nyaatinaa saree wal nyaattu diina firaan dhorkitu akkuma jedhamu san